dhiiftee biraa deemtee waggaa 15 biyya ormaa jirta bara. Dhukkubsattee waggaa 3 waggaa 4 waliin shamtee waliin cabdee waliin waamee qataate gaafa duutee reeffa isii biraa harkisanii baasanii hanga sattaranii dhiqanii maal godhan akkana laaltee tumaanii itti dhiiftee ol deebitee gaafa ji'a gaafa torbaanii nyaattee dhudda bara. Akkasii bara. Itti dhiiftee ol deebitee nyaattee dhudda. Amma mucattiin nama dheengata duute tun boruuf iftaan dagatamti jechuudha. Wanni isin irratti duute hin beekamu. Qabeenya wayii qabaachuu dandeetti. Mallaqa wayii qabaachuu dandeetti. Akkasiyyuu ilmooyyuu garaa qabaachuu dandeetti. Wanni isin qabdu wanni isin hin qabamne namni isii to'atu hin jiru. Ufii ufajjeefte raajiin qabdu maaliin qabdu gaafiin qabdu ufii ufajjeefte saanduqa keessa kaanii biyyee keessa gad deebisanii ol deebaniitiin inni illee guyyama sadii akkana goggodhatee tumaan guyyeessa uffatee akkana guyyama sadii taa'ee yookaan arbur taa'ee gaafa torbaanii ammoo bakkuma ofii duree sanitti deebi'aa jechuudha. Bakkuma ofii ati dura isaanirraa wal dhabde sanitti deebi'aa jechuudha. Bakkuma ta'u isaa ta duraaniin gaafa dura atiif inni irratti wal dhabdan isaa bakkuma sanitti deebi'a. Bakkuma sanitti deebi'a. Wanni jijjiiramu tokko hin jiru yoo ati dabarte. Intala jaalatee sirra furuu deemu wayii hin dhiisu. Zinaa dalagu wayii hin dhiisu. Sanuu rabbiif jedhaati rabbiin isin qabee dhiira yeroo kanaatiif jettaniitiin dubartiin tushaadhaan ofitti fiiddanii jirtanii dhiira yeroo kana. Dhiira gizee tanaa dhiira siree irra sii wajji ciisee ka'ee hanga dishinti beeti dhadhu si waakkatu. Osoo jidduu san keessa nama itti dhufee jaartii qabdaadhaan qabuudhaan bara hanga shaaworii dhattee janaabaa ofirraa miicitu si waakkata. Hanga shaaworii seentee janaabaa ofirraa miicitee as deebitutti si waakkata. Jaartii qabdaa osoo jedhanii wallaahi billaahi rabbiin dhagaa na haa godhuun qabu jedha. Rabbiin dachii tanarraa dhabama na haa godhuun qabu jaartii jedha. Dhiira yeroo tanaatiif jettanii dubartiin aadaan ofiif fiiddanii jirtanii. Ilmoo dhalchee sirra gatee deeme. Ilmoo dhalchee sirra gatee deeme. Yooma ilmoo wajjin karaa kattuuyyuu taate habiibtii tiyya. Amma dubartiin ilmoo 3 ilmoo 2 ilmoo 4 qabdan faatii jechuun alhamdulillah jettanii yoo barbaachisaa ta'e biyya seerri jiru keessa jiran kaminuu ilmoo san qixa qoodamtaniitiin nagayaan jiraattan. Naga keessan hin jiraattan jechuudha. Namni hin jaalanne hin jiru hundi keessan ani nama isin afoo as taa'u tun illee ni jaaladha. Namni hin jaalanne hin jiru. Namni dhiiraa waliin haasofne hin jiru. Ani mataan kiyya dhiiraa waliin ni haasa. Ani mataan kiyya dhiira ni jaaladha. Sirriitti dibbin hillim godhee hin jaaladha. Gin ammoo jechuudha adada oolee buluun isa madaala. Adada oolee buluun akka nama shunkurtii billiitii 12tti baasuun billiitii 12tti hin baaseen madaala. Kana ta'uu dinnaan kana naa godhe kana ta'uu dinnaan kana naa godhe yeroo kiyyaaf taa'imii kiyya walirraan fidadhu hanga haganaatitti hagana naa godhe gadabaa walii kenna jechuudha. Sunirra tarraan akka beellamni kiyya akka beellama faranjiiti waan siin jedha san akkam naa goote naa xumuraartaa maal irratti jecha inni harbaa natti himeefi harbaa kana natti himeefi harbaa kaan natti hime walitti firoomsee walitti fidee ilaala wal fudhata moo waliin fudhatu jecha inni gaafa dura natti himeef kaan amma natti hime kana wal biratti fideetti ilaala akkamitti sini galee. Akkam ta'amoon ta'u dhugamoo dhugaa miti. Zim jettanii dhiira tokko ammallee waggaa 3 waggaa 4 lubbuu osoo jettan gaaf kan si dhiisata biraa fuudha lubbuun baati. Dhiirri tokko si jaalatee si fuudhuudhaaf baatiin 6 baqi. Si jaalatee haadha manaa ofii si godhachuu barbaada taanaan baatiin 6 tirfiidha. Ka tirfii balaayinoo. Ka tirfii balaayinoo baatiin 6. Gahee jiraa jechuudha baatiin jira. Amala keetis baruu danda'a, maatii keetis baruu danda'a, sillee baruu danda'a, si jaalachuu danda'a, si dhiisuu danda'a. Baatiin 6 baqiidha. Feetu baangaalii jaaladhu, feetu hindii jaaladhu, feetu bakka feete jaaladhu. Sini galee. Ammallee dubartoonni takka rabbumaan isin qabee'an waan biraa miti. Waan biraa miti. Dhiira fedhii keessan hin qabnetti waatii yoo gayyaa hin taane inni gogaa itti rarra'inaa. Dhiira fedhii keessan hin qabnetti. Waatii yoo gayyaatii miti. Waatii yoo gayyaa ta'ee gogaa kan kee qalanii gogaa kan kee irraa baasanii sirraa baasanii fuula isaa irra rigani. Waatii yoo gayyaatii miti. Abbaa manaa keessan siree keessatti keessaa luqqifattanii miidiyaa irra fiddanii maali habiibti tiyya. Dirqama yoo miidiyaa irratti bahee si sukkuumne yoo dhuftee koomentii uummataa waliin hin dubbisini abbaa manaa ta'uu hin danda'u. Bultii ta'uu hin dandeessu.
Yo commenti walin indubisin. Video walin wajjadhu gadhiisi rakkoon qabu. Haasaa takka taa'ii bakka takka waliin haasa'e. Wal suquumuu noo, walirra ciisuu noo, wal koranii taa'anii commenti dubbisuu noo. Maqaan kan kee maali naqxa diqaadha. Isi wasaka jaldeessaa fuuli hudduu wannoo jaldeessaa fakkaatu. Anteen biloo wanti ije qamashaa. Ati hinduun bukkee akka naasofsiisi naan. Akkamitti abdii kutattan? Maaltu abdii isin kutachiisa hoo? Wannummaan abdii isin kutachiisu maalinni? Dalagaa jirta, harkaa fayyaa qabda, hojjetataa jirta, ifaajataa jirta. Maal abbaa isiiti? Maal abbaa isiiti? Ani nama isin afoo as taa'ee haasa'utu nama torba kufee torba ka'e. Warabbil kaaba rabbiin kuroo kana ka xumuraana haa godhu. Waggaa 10 hojjedhee waggaa 10 hojjedhe keessaa nama ka'eedhaan. Waggaa 10 biyya ambaa hojjedhe, waggaa 10 kushiinaa haadha ormaa hojjedhe, kushiinaa haadha ormaa taare wallaahi doochee takkatti nafne. Nama keessaa qullaa ka'e waggaa 10 2005 irraa qabee hanga 2012 moo hagamiititti. 2012 moo hagamiititti jechuudha. Hagammaa miidiyaa namni irratti nawaamu hunda irraa jechuudha. Miidiyaa namni nawaamu hunda irratti intervii asii ol ta'a malee asii gadi qaama guutuu intervii hin taane jechuudha. Qaama guutuu intervii hin taane. Maaliif ree gaafa bar intervii akkasii san taatu eenyuuf intervii taata? Jireenyi kan kee siif mataa kan keetiifuu interviidha jechuudha. Intervii siif ta'uu qaba jireenyi kan kee. Gaafa aaree mataa kana mullucci godhee ofirraa haade jira. Aaree rifeensa mataa kiyyaa kana mullucci godhee ofirraa haade. Xirrim godhee jechuudha. San keessa darbee garuuyyuu san hundaa lafa kaa'ee alhamdulillahi rabbii kiyyaa galata. Achi laalee maal laala nama sireerra ciise laala. Mee waan barbaadan murteessaa du'a jettu mana murteessaa du'a amma faashinii gootanii hundinuu dhuftee diiyee jettan kaname du'umaa murteessaa deemiti nama siree irratti qaamni isaa raammayee harmi isaa isii kun kaansarii dhibee kaansarii godhattee laal dhibee kaansarii godhattee harmi isii kun dhiita'ee akkana keessaa bahee raammayee raammoon keessaa cinaayyaa ulaali akka jechuudha. Ni'imaa guddaa qabeenya guddaa harkaa qabdu laali. Feetu kiristaana ta'e feetu musliima ta'e. Nama jechuudha. Lutti jechuudha argitanii lutti kun harkaa fi qaamni isaa kunniin hundi wal jala taree bishaan fudhachuu hin dandeenye. Bishaanuma kana hiixatee banatee fudhachuu hin dandeenye laali. Nama ilkaan kana afaan kanaan ganyaachuu dadhabee asiin nyaatatti naqan laala. Akkasin laalimee deemiti. Osoo akkas taate hoo ata dhamee bi mallaqa dhabde. Waggaa 7 xaartee keessaa si kaasee abbaan manaa kan kee gurguratee biraa irra fuudhe. Wama biraatti miti bara. Kanumaa mira jireenyi namaa bara. Waggaa 7 xaartee abbaan manaa kan kee keessaa si baasee dubartii biraa sirra fuudhe. Akkasii. Waggaa 10 xaartee abbaan manaa kan keessaa man ati jaarte san gurguratee biyya biraa deeme. Sanii. Ilmoo tantee ijaansi arguu dhoggee ijoollee si dhoggate. Moo ijoollee shansirra dhalchee ijoollee shansirra gatee waan nyaachiftuu waan obaaftuun dhabdee wajji rakkatte. Kanuma jireenyi biraan jiru bar jireenyi namni itti wajjin ku kanaaba. Jireenyi irratti wajjin ku kanaaba. Lubbuu bichaanaa haa jiraattu jettee sammuu kan keetii himtee yoo uf qopheessitee jette ilmoo tantee tana fuutee mallaqa nama kennattee deemtee hojjetattee galgalatti galtee ilmoo tantee fuutee manatti hin galatta. Gaafa biyya kanaan dhufeetiin jedhe gaafa biyya kanaan dhufe dubartii wayititu jira anaa barumsa naa ta'e. Silkii osoo namaa waliin haasayaa jiru namni fuudhee silkii itti kenne. Osoo namaa waliin haasayaa jiru silkii.
بورنينجي هم تو ويكي سجرا بيجي كان الوفي بولي كل أمو أكم جهيجتو إتكان نسيل كيف ولاني ولينا سوني نتا سوفتي ولين كاني ما نانجت سيدا جريني الدنيا تن الراه وني هند برهن جرتو نانجت أبولي نما أفور أمريكا كابا نانجت أنك جرا دو كينيا وغا كود أجا كامبي بقطوتا كيس جرا نانجت وغا كود أجا رجيته كامبي بقطوتا كيس جرا ديت كينيا أبولي نما أفور كبيت mana masanuudha biyya Ameerikaa keessa abbaa manaa kiyya ijoollee afur nadhalcha ijoollee afurii waliin nadhiise tabraa fuudhee sun isaa maatii waliin maatiin isaa fi sidaa keessii guutanii ne biraa fudhatanii jedhe ana chitti hafe jette kaampii baqattoota san keessatti ijoollee afurii waliin wanni dalagadhu wanni nyaadhu hin jiru jette ka bishaan naa kennellee galatoom jedhaan jette kan midhaan naa kennellee galatoom jedhaan jette nyaatanii natti kennan irraa dhuganii natti kennan hin jedhu jette biyyee lafaa kana gajjedhe nyaanne wanni biraan natti nafni jette gaafa burcuqqoo dhabee caammaa luka kiyyaa baafadhee bishaaniin dhugeeru jira jette laal burcuqqoo dhabee caammaa luka kiyyaa baafadhee bishaaniin dhugeeru jira jette siigalee achii ka'ee jette ijoollee tiyya jette isiin musliima ijoollee tiyya guyyaa charchii oolchaa jette charchii ni gargaara ijoollee tiyya charchii oolchaa jette guyyaa charchii oolche halkan ammoo leelii waliin dhaabadhaa jette anaa barumsa naa ta'e waggaa sadima waggaa afur jedhee waggaa afrafaa kooti jechuun anaa barumsa guddaa naa ta'e sini galee ni beektanii ijoollee kaampii baqattoota keessa galan keeniyaatti jechuun guyyaa charchii oolche halkan ammoo toobaa rabbii kiyya deebee leelii dhaabadhaa jette gana mallee deebanii charchittuu deebanii jechuudha. Ijoolleen isii halkan musliima guyyaa kiristaana jechuudha. Akkas taatee kan dhukkeen irraa buute waggaa 17 taa'ee waggaa 18ffaa kiyyaaf Ameerikaa seenee jette. Waggaa 17 fixee 18ffaa kiyyaaf Ameerikaa. Jireenyi addunyaa tanaa isii tanaa jechuudha. Akkasii jireenyi addunyaa tanaa. Siin dabartudhanii osoo si tuffatan sii dabarti. hin jiraattu hin bultu hin ooltu otoo jedhan bultee ooltee caaltee argamtaa jechuudha. Waan gootan hundaa akka midhaan sooqidda midhaan gootaniitti qamma saalaalaa. Arrabaan tuqi ilaali usuu gadi liqimsin. Arrabaan tuqi. Kan arrabaan tuqxe sana ammoo jechuudha abdii irraan kutatin. Abdii irraan kutatina. Wanni hin jijjiiramne hin jirtu gaafati fayyaa qabdu. Gaafati hojjetattee baatee galuu dandeette. Bishaan kana kabraa hafe hin hojjetatin hin dalagatin bishaanuma kana yoo dheebotte kaatee fudhattee ni deebita taanaan addunyaa tanarraa abdii kutachuun qabdu. Bishaanuma kana kaatee fudhattee ni deebita taanaan waan wayii murteeffachuu qabda jireenya kan kee keessatti ammoo. Ani gaafa biyya kana dhufu kabraa dhiisee yoo waa'ee kiyyarraa isin hime gaafa biyya kana dhufu waggaa 10 hojjedhee waan waggaa 10 hojjedhe keessaa qullaa ka'ee galeetiin biyya galee ji'a takka Finfinnee taa'ee maatii kiyyatti biyya tiyyatti gadi hin buune dhiisee Finfinnee irraa of duuba deebi'ee biyya kana dhufu. Namni bar yoo haadhaaf abbaallee hin qabneedhaaf fageenya irraa of duuba deebi'u ta'e muka biyyaatu yaadaa bar namni. Laga gisee diqqeennaa keessatti utaalchoo taphatanuyyuu daakanuyyuu yaadaa bar namni galee laalaa bar mana barumsaatu laalaa bar sini galee laalaa bar angaruu san hundayyuu yaaduu dhabee san hundayyuu laaluu dhabee ji'a takka bichaa Finfinnee taa'ee waggaa 9 booda biyyatti deebi'ee ka'ee biyya kana dhufe. Gaafa biyya kana dhufu Ameerikaa bichaa deemaaf biyya kana dhufe. Yookaan Kanaadaa bichaa deemaaf biyya kana dhufe. Akka isin jettan sanillee yookaan ammoo kan namoonni biroo jedhu kanallee jechuudha ni heerumaaf biyya kana dhufe. Rabbii kanatti argu na jala rabbii jala taa'ee kanatu natti arga. Naataanaan naatasaa kanaan hireenti inni deemaaf dhufe. Yoo san hin taane hoo yoo san hin taane hoo Keeniyaa hojii mana namaa hin jiru. Takkaa taa'ee tiktokii hojjedhallee hin jenne alhamdulillah taa'ee tiktokii hojjedhallee hin jenne. Maaliif durallee gaafa biyya arabaa jiru sanillee an takkaa taa'ee tiktokiin hojjedhu. Kushii nama keessa fiigaa oola waan ta'eef jechuudha. Taa'ee tiktokii hojjedhaa sammuu kiyya keessaa hin qabu. Keeniyaa dawwalee ijoollee gaafadhee lakki hojii mana namaa hin jiru naan jedhanii Kaayiroo dawwalee gaafadhee haala jiru hunda gaafadhee mana namaa deemtee hojjetachuu hin dandeetta. Akkana irratti naan jedhanii akkama yoo san jireenyi amma cimee kanaa miti amma gabbaatee ol deebi'uun iyyuu sodaa guddaadha. Gabbaanii ol deebi'uun iyyuu su'uudii taatee biyyattii jechuudha. Gabbaanii ol deebi'uun jechuudha. Kan waraqata qabus kan waraqata hin qabnes biyya kana keessatti.
Sini galamiti. Gaafadhe kamtu naa caala. Kam biyya saniitiin naa caala miti ka jedhuni lafaa ka'ee akkaawunti baankii kiyya baafadhe baasaboora kiyya haaromsiifadhe ofirra deebi'ee biyya kana dhufe. Maal barbaade sa'a sanitti bakka yoo diqqaate bakka haadha tiyyaa ta'e abbaa kootii ta'e obboleeyyan kiyyaa ta'e eessummaan kiyyaa ta'e zarii tiyya hundaa ta'e haa birrii shan taatu namni ani harki kiyya bira hin geenne hin jirtu. Haa birrii takka taatu namni waan takka irraa hin fayyadamne hin jiru danfa kiyyarraa. An garuu nama kanneen hundarraayyuu galata hin qabu. Rabbii tokkicha bicha galata naa qaba jechuudha. Kanaaf maal godhere ofitti himee inshaallah jedhe. Maaliif yoo rabbi fayyaa naa kenne akka bineensaa nyaadhee dhugee ciisee ka'uu bichaa hin taane ka jedhuun murteessa biyya kana dhufe. Nyaadheetuma dhugeetuma ciiseetuma ka'ee mee uf dhageeffadha. Uf dhageeffadha argite. Uf dhageeffachuu barbaade uf dhageeffachuu. Wanni akkasii sun jira jechuudha. Anamma osoo akkasii gabbabaqasee waan keessa kiyya jiru hunda haadha faata hin heerumtu jettan malee heeruma kiyya keessa jireenya kan koo jiraadhu keessa waa hedduutu jira. Bu'aa bayii hedduutu jira. Akkam isin qallaal gootanii hin heerumtu dhiira dhabdee abdii kutattee nama fuudhu dhabamee maalii ta'e akkootii yetu mammaakee taqaawwa qabdu dhiira argaan dhabdu jette. Dhiira arguu dhabee miti dhiirrilleen arguu dhabdee miti. Hedduun arga hedduun dhagaya. Sanii miti. Boru usuu ofii kiyyaa waa harkaan qabne dhiira takka abdadhee heerumee na horata narraa jijjiira jedhee heerumee ilmoo takka gaafa dhale yookaan garabbaa dhadhe udaan ta'ee hin gatu. Sigale udaan ta'ee hin gatu. Ilmoo tanaa waliin namni na ceela'ee ilmoo tanaa waliin namni na darbee ilmoo tanaa waliin namni na tuffatee bakka hin taane wayii dhaabbadhee bakka hin taane wayii taa'ee jireenya hamaa wayii murteessa. Jireenyi namni intaltee ekelee akkas taate naan jedhu wayii murteessinnaa waan jedhutuyyuu mataa kiyya keessa jira. Harkaan dhaabatu lukaan dhiitata waan jedhu santu mataa kiyya keessa jira jechuudha. Harkaan dhaabatu lukaan dhiitata. Ufii kiyyaa dhaabadhee ilmoo dhalaa. Waan wayii maaliif inshaallah waan birrii 100 Itoophiyaan ta'in. Lafa kaayadhee waan kana lafaa qaba yoo jedha achi booda heerumee ilmoo dhala. Abbaa manaa kiyya irrattuyyuu uf gatuu dhabaaf jechuudha. Abbaa manaa kiyya irrattuyyuu uf gatuu dhabaaf jechuudha. Sini galaa miti akkasitti jechuudha. Amma rakkoon keenya shamarran rakkoon keenya maalinni tokkoffaa gaafa heerumne bultii mataa keenyaa ijaarannee hin jiraannu. Ka jiraannu miidiyaaf jiraan, koomentiidhaaf jiraan, laayikiidhaaf jiraan, fooloodhaaf jiraan. Gaafa heerumne lubbu maal min jedhan ila kana jedhan maaf laayikii gooteefati koomentii isin barreessitarrallee laayikii gooteefati maal jedhaan suntu nunni ta'urra nu san ta'urra belu sanimi maal nu jira dhuftee akkana nun jette ish karan posannu viidiyoo otoo sin jedhu maa posatte hin hojjennu viidiyoo sin jennaan hin hojjenne eega hojjette cadhise gaabbaa marbaatee haa jedhu maal onni naan jedhaniif wanni akkasa naan jedhaniif maal lubbu ka jedhani maal hidhattee laayikii gooteef lubbu maal osoo na bira jirtu akkas jirtaan jireenya miidiyaa jechuudha. Obboleettii tiyya heerumte abbaa manaa qabdaa miti rabbi sii kennee miti itti seentee miti ol deebi saaloonii keessaa ol deebi kilaasii kan kee keessa jiraadhu. Saaloonii keessaayyuu ol deebi kilaasii keessa jiraadhu. Kilaasii keessa meeshaa bitattee jette kilaasii keessa burcuqoo haarawaa bitte kilaasii keessa kilaasii keessa waan haaraa bitatte kilaasii keessa. Uffata yeroo uffattee manaa baatu maal jettu ga kilaasii keessatti. Sii galee kilaasii kan kee keessatti. Waan godhattu waan dhiiftu kilaasii kan kee keessatti. Maashaallah kan jenne hedduutu jira waan ta'eef. Waan godhatan kana waan dalagatan kana miidiyaa kanarraa gabbu'a warri bultii ijaarratan wallaahi billaahi ni jiraatta. Warri bultii ijaarrataniitiin jettan keessattuu warri biizinasa wayii tiktook kanarratti dalagataa hin jirre wama dhuftanii asirra wal sukkuumtaniif wallaalee baran. Lafaa kaate taanaan jalqaba koomentii dubbisuu dhufti. Lafaa kee taanaan jalqaba koomentii dubbisuu dhufa. Isin osoo isatti hajamte isin argattu inni osoo isitti hajame isin argatu. Gowwoonni tiktookii kana irraa ammoo jechuudha warroonni bakka biroo heerumanii wal fuudhanii jiraatanan kun abbabeef ayyalecha akkana wal tuutan.
كونوا يكلي فكلي كانوا والقرن يا ربي يا جارسك يا كس قد كونوا كانت فيديو اللي نجتن أنا ما لكيس قلنا ده بفتئت أنجرين يا مالك جرين يا جوبا أنجرو قبا كونوا قبلوا والفلاني ميديا كسف يدماني متي كونوا قبلوا فلان ميديا رتا كس قد أنجرو كون المناماتي متي كون كستا أجرا متي حبيبي هي جرين يسان جراتارن كراميلا لا كراميلا كراميلا الشقي تبي كراميلا بناتي جتو كراميلا بنادا ورافوتة قافة لفت دربته بيجي فوده لفاقا جيرين يساني إجميدي أفوتة يرت بولتين يساني إجميدي أفوتة يرت سنيقله غارين حياتي بديجر غارين هيك أبو مالك جر غارين ما شاء الله جر غارين أمو وامي كجر جيرين يساني أكا كراميلا قولا مالي لفابوه سنتاير جيرين يقول لك يسجل تنسان انتفتنا جيرين يقول لك يسجل تنسان انتفتنا يوكا إنه من يروميناتي نزا كيسان يجول أكا كي يكنا روزي كيسان كتا داتي سالوني كيسان كيسان كنغلت دا أبا بربادن جنا أبا بربادن بلوغ قدا أبا بربادن نام بلوغ قدا أبا بربادن فريندي قدا أبا بربادن نام فريندي قدا ميديا كيسان قو تاثر دا إيه سجد أكا نمشي ماني تنجل سجد مو كويسة شو تسوي؟ ارجع هيرم تبودا حبيبتي تيجي وسو أتاك كلامي غير قدام أنا كان رلي فول كان كله والقطاية كلامي غير قدام أنا كان رتلي إفتي علمنا ما هو نانجروني ديسا جت علمنا ما هو نانجروني ديسا يتهيألي كلام ما فاتي كسادة فاتي شو كسادة فارا الدنيا كان رتي دوبرتي ما فيها تاي نوراليني جنة تاي إيري نرتي واهلا لو جتك جبدتي dhiiri narratti waa hilaalu yoo jette abbaan manaa kan keessun waan takka homa miira jedhamu wayitu iyyuu hin qabuuyyuu abbaan manaa kiyya kun jaamaadha qaamni isaa kun hin hojjetu narbiin qaama isaa kun hin hojjetu jechuudhaan garaagarummaan qaba abbaan manaa kiyya narratti waa hilaalu abbaan manaa kiyya dubartii hin kaasu abbaan manaa kiyya dubartii wajjin hin kolfu dubartii waliin hin kolfini ani maas irraa hirdhisee ciisa sirrii waliin ciisaara nyaata siif godhaa jira uffata siif miichaa jira shaaworii galee si waliin rafaa mana garagataa jira keessummaa si simataa jira akkas godhaa jira maalirraa balleessee maalirraa ta'in jedhe obboleettiiti osoo ati nuraleenni jannataallee taate dhiirri inuma ala keessa gallaalti keessattuu amma faati warri jaarsa namaa fayyerumta iyyene innaan atu jaarsa namaa fuuteemi uduu isiin jirtu siyyuu si hatee miti barakkasii bara eeba namni jaarsa namaa fayyerumtee fi lafa kontiraata fa qotatte maaf irraa nagalchan jechuun hin danda'amu bara tokkoffaa jaarsa namaa heerumte atuyyuu osoo taani waliin jiru isii madhiisee dhufee wal janajjantanii atillee akka jaartii qabu osoo beektu dhufee dhadheetti heerumte amma maaltu si guba hoo yoo inni jaartii taanit deebi'e maaltu si gubu yoo inni deemee tabiraa fuudhe maaltu si gubu akkuma isii dhiisee sitti dhufee sillee dhiisee tabiraatti dhaqe yookaan sillee asuma si kaayee dhiqee bareechisee asuma si kaayee deemee tabiraatti dhaqe si maaltu si aarsadee habiibtiiti maal ati gaafa duraa dhattee gaafa taan irratti dabalamtu xuut maajaa gubbaadhaan tisheertii kaatte si fakkaate moo qabduu mataa garaa jalaan iskaarbii irraan uffatte si fakkaate maal si fakkaate gaafa deemtee dhattee taan irra heerumtee kaate hadda dhuftee ammoo akkana narra godhuun qabu yoo inni narratti akkana godhe nan du'a maali yoo ta'a akkasii yoo ta'a jaartii duraanii dhiiseera naan jedhe amma maal godhuuf itti deebi'a algaa namaa radhattee ciiftee amma maaf itti deebi'aadhaaf haadha qabattee tushaa qabattee mandara keessa fiiguuf ajjeesuudha. Mandara keessa fiiguu. Deemtee dhattee algaa namaa ciiftee kaate. Akkamitti akka isin yaaddan akkamitti akka isin assaabdan ani hin beeku. Jireenya waan daladdanii waan gootan keessatti gaggabaa ulaalaa sirriin jirtan dubartoonni miidiyaa kana haga mataa kiyyaan baatu gaafa isin waa jedhu of keessaa baasee miti qulqulluu godhee miti sirrii hin jiru baay'ee sirrii hin jiru ammoo gaafa jireenyi isin qaalofte haati faata hedduu anu gorsite naan hin jedhinaa malee gaafa jireenyi isin qaalofte waraqata diqqaa muriiti waan taate irraa akka nama
kun gootoonni jechuudha ma waaqoo guutuu bara kanatti ganda kanatti akkana dhalatee qawwee akkana fide xiyyiitii akkana fide akkana kana ni seenaa goota namni wanta orfaayaa miti gaafa jireenyi bakka hin fedhu gaafa jettee abdii uf kutachiifte seenaa gabaabduu wayii barreessii hiriyyiti tanteeti kenniiti deemi barreessi nama takka yookaan nama lama kennadhu deemi sagalee wayii silaa yema teknooloojiin tole suuraa wayii waa wayii lafa kaadhu deemi ammoo bar odo ismaayyuu qabatanii deemtanii homaa miti bara warri amma abbaa manaa jaarsa fa'a ufajjeesuudhaaf wanna jettan isaayyuu qabatanii osoo deemtanii homaa miti bara isa asirra dhiiftee yeroo duutee jettee bifti tiyyaa isima irratti hinaaftee gubattee akkamitti inni ana dhiisee isii waliin jiraachuuf akkana ta'a jette sanii dhiiftee biraa deemtee bara bara kana ajaa'iba bara amee warri abbaa manaa fa'a hinaaftanii wajjeeftan jechuudha du'a murteessitan warri akkasii du'a murteessitan isima itti hinaafte saniif dhiiftee biraa deemtee mee jijjiiramni isin fiddan maal inni meena himaa abbaa manaa hanga isirra fuudhee abbaa manaa hanga isirra fuudhee walii dabdanii walii galuu dhabnaan ufajjeessuudhaan murteessitanii taa'artan warra jibba masaanuutiif wanna jettanii taa'artan anama masaanuuti yoo narraa duute alhamdulillah jedha garuu garaa jalaanii gaafa taaziyaa isiisan buddeena hojjechiisee maal hojjechiisee sadaqaa 40 isiirraa baasaa jechuudha naa dhiiftee duute qaba haga waggaa takka lama yookaan ji'a takka lama ji'a sadii afurii inshallah walii galteedhaan jiraanna. Ni galee dhandhamaa laala anama rabbuun goyin osoo of ajjeessa jedhee ta'eeyyuu waa meeqa garaana nyaata waa meeqa laala isiniif fakkaata. Hundam uffannisuudhaa miti. Uffannise akkasitti uggee uffannisuudhaa miti haada harka qabadheetu sa'a 3-4 taa'eetti yaaduu na barbaachisa akkasi uggee uffannisuu miti haada iyyuu harka qabadhee sa'a 3-4 taa'eetti yaada minoon isheen hinnaan sa'a 3-4 taa'eetti yaada sababa taa'eetti yaada ta'amuun ta'u yoo kana godhe kan akkan godhaa kana yoo godhe kan akkan godhaa Kasih ya dosen berwajib. Adunya tanah abdin kudatina. Abdin kudatina. Anak amalle borulle gara funduralle senwatin. Abdin kudatina. Abdi kudaju wanyak abdi kudaju la badan. Wanyak abdi kudaju la. Hangga faya kablut abdi kudatin. Kufiti lafak abat muti lafakai akan makunta labat dategit. Kufi lafak abat lafakai. Kufi lafa qabadhu lafaa ka'e fayyaa qabaannaan famu kufi lafa qabadhu lafaa ka'e kan hadha si dubbisuudhaaf kan hadha fira qabdi fira hedduu argattu nama hedduutu hey assalaamu alaikum siin jedha see galee siin galaa miti keessa qaqqabaa ulaalaa dubartoonni keenya abdii heeneerumne maaliin taane akkasin taane biyya kiyyattiin gallee yoo galtee akkasinaan jedhaa jiraan na dhiisee maalii ta'e akkasii yoo ta'e hayyuu birrii kiyya baankii jiruufuu hin ajjeesu yookaan birrii kiyya baankii jiruufuu addunyaan kutaa osoo mootummaan na dhoggateetiin jedheeti abdiin kutadhu'an ta harkaa qabusan irraa wanna godhee ka'a malee isinii galee Sini galah mesti. Gafat ajarannya keessatti. Warra dhiiraa mallaqa erguu waa jedhin. Ergiif mallaqa lubti. Ergiif. Ka mallaqa ergiif haa nyaatu. Mallaqa ergiif. Waa'ee mallaqaa kana fa'a inuma hin assaabinaayyuu. Waa'ee mallaqaa kana fa'a wallaahi oduu isiniif jedhe mallaqaaf jedhe sababa mallaqaatiif jedhe bishaan haayilaandii kana dhuguudhaan sababa mallaqaatiif jedhe sababa mallaqaatiif jedhe maaliif jennaan mallaqa kana anatu fida malee mallaqni anaaf fidu
أنا تو في دمالي ملكني أنا ما قاف بيجابه واني بريكم اللي إثيوبيا هركا كمان قاف بيجابه بريكم اللي إثيوبيا هركا كمان إيشي وقا كل أنا وجدت ملكنا روجته دلقي ملكنا روجته يوكا دلقي ما تنكي أنا روجت وقا كل أنا دوسري رجلات ده هو وقا كل ودوسري رجلات ده هو ما نقول أنا وسو إجتي أنا رجون دندني هو ما نقول أنا osoo nyaata galliqinsuu hin dandeenye hoo maal godha laata tubboon kanan naqan taate maal godha meena hin waggaa kudhan osoo ceesaa jiraadhe siree osoo namni gadana nanga hasaa jiraadhe maal godha amma warri akkasii siree irra ciisu yaa rabbi guyyaa tokko asii na kaasi yaa rabbi fanna baasidha malee yaa rabbi na ajjeesin jedhu bar warri sun silaama warra saniititu iyyuu yaa rabbi kiyya na ajjeesii ka jedhee warra waa kanatu warra sani warri sunuu yaa rabbi na ajjeesu ofiin hin jedhu